fa'a? Dhimma Oromoo tokko ibsuu danda'udha waan baay'ee asitti kan ijaarame. Isa keessaatii tokko dhimma aartiiti jechuudha. Galmi kun faayidaan isaa maalidha yoo jenne bu'aawwan aartii yookiin immoo roga aartii kan ta'an kan akka muuziqaa, tiyaatira, fiilmii, feestivaalota adda addaa akkasumas qophii waareewwan adda addaa keessatti kan agarsiifamu jechuudha. Obbo Dirribaa Tarrafaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti ogeessa qormaata afaan Oromooti. Afaan Oromoo sirnoota darban keessaa mirgi isaa kan kabajameef hin turre hacuucamaa ture malee. Dirribaa Tarrafaa naan jedhanii Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti ogeessa qormaata afaan Oromooti. Egaa akkuma beekamu afaan Oromoo sirnoota darban keessa jaarraa tokko oliif sirna gita bittaa yookiin hacuucaa jala tureera. Uummanni kun afaan isaatiin otoo hin barreessiin afaan isaatiin otoo hin hojjetiin kan turedha yeroo san keessatti. Haa ta'utii qabsoo uummanni Oromoo godheen qabsoo gootonni Oromoo godhaniin sirni hacuucaa fi sirni fokkisaan sun darbee uummanni Oromoo afaan isaatiin akka hojjetu uummanni Oromoo afaan isaatiin akka barreessu erga godhamee booda hojiin guddaan hojjetamee ture jechaadha kuni. Amma ammaatti ergama uummanni nurra kaa'e kana ergamni mootummaan nurra kaa'e kana bahuudhaaf immoo Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa hojii bal'aa fi baay'ee guddaa ta'e hojjetee ture jechaadha. Afaan Oromoo irratti, seenaa Oromoo irratti, aadaa Oromoo irratti hojii bal'aa fi baay'ee guddaa ta'e yeroo hojjechaa ture jechaadha. Gama afaan Oromootiin, gama seenaa Oromootiin, gama aadaa Oromootiin kitaaboleen amma ammaa biiroo keenyaa maxxanfamanii jiran gara kitaabota akaakuu 37 yookiin immoo gosa 37 jechaadha. Inni kun maal qabateera jenne kun afaan Oromoo qabatee jira. Itti fayyadama afaan Oromoo, luka afaan Oromoo, afoola afaan Oromoo waaltessuu irratti, seenaa uummata Oromoo beeksisuu irratti keessaayyuu seenaa uummata Oromoo haga jaarraa 16ffaa kan jedhu sirna gadaa Oromoo qabiyyeewwan kana fa'aa of keessaa qabu jechaadha. Hojii baay'ee jijjiirama guddaa fi uummanni Oromoos afaan isaatiin akka boonu, afaan isaatiin akka hojjetu, afaan isaatiin akka baratu gochuu irratti gahee guddaa kan qabudha jechaadha. Mootummaan quuqqama uummata isaatiif qabu, quuqqama seenaa Oromootiif qabu, aadaa Oromootiif qabu, afaan Oromootiif qabu kan itti agarsiisu jechuun hin jira. Wanta asitti ijaarame kun hojiin asitti hojjetamaa jiru kun kan agarsiisu jechaadha. Galmichis kutaalee dhimmoota garaagaraaf oolan of keessaa qaba. Kun iddootti nuti agarsiifnudha galmichi jennee jirra. Galma biratti garuu dursee isaaf itti gala kan ta'u, qophiif kan ta'u iddootti inni qophaa'u jira. Fakkeenyaaf iddootti shaakalliin godhamu, reelsaal kan jedhamu jechuudha. Kan muuziqaa, kan tiyaatiraa, kan ogbarruu adda addaa shaakalli itti godhamee qophaa'ee itti dhiyaachuuf qophii ta'u isuma cinaatti kan hojjetamee jira. Isatti aansee immoo ogeessonni dandeettii isaanii kan ittiin cimsatan kan akka leenjiin adda addaatti kennamu muuziqaa irratti, tiyaatira irratti, ogbarruu irratti, fakkii irratti kennamu akkasumas bakki leenjii hin jiraata. Kanatti dabalatee bakki hojjettoonni itti hojjetan biiroon adda addaas akkasuma galma kana wajjiniin wal qabataniif hojjetamaniiru jechuudha. Kun maa'inni hojii guddina aartiif haala ammayyaatiin bu'aa buusuu danda'utti kan hojiiwwan asitti hojjetaman kanadha. Akkuma argaa jirtan kuni akaadaamii afaan Oromooti. Wanti keessarraan ijaaramaa jiru kuni gama kanaan kan ilaallu kun gara gubbaarraa warri jiran kun keessaayyuu akaadaamii qormaata afaan Oromoo, seenaa Oromoo, aartii Oromoo irratti hojjetamudha. Kutaalee hedduu kan of keessaa qabu jechaadha. Gamni sun laalli fuuldurri sun mana dubbisaa yookiin immoo laabireerii kan jennu kan of keessaa qabudha. Inni kun immoo fuulduraan gama keessa kan mul'atu kun immoo bakka itti aartiin Oromoo itti leenjifamu jechaadha. Ogummaa adda addaa, fedhii adda addaa, dandeettii adda addaa kanneen qaban, kennaa adda addaa warra qaban jechaadha. Artistoota keenya bakka itti leenjifnu jechaadha.